oduulee hedduun isinii qabaa. Oduu adda addaa oduu lola Iraanii fi Israa'elis irraa haasoyna. Akkasumas lola gartee diplomaasii kan ammaan tana deemaa jirus irraa haasoyna. Kana gidduutti waa'ee refugees updatein isinii qaba. Saniifuu gartee share godhaa walii daddabarsaa. Waan refugees irraa haasoyna updateii haariyaatu jira. Warri USA jirtanis state keessa jirtan nu ibsa. Walii daddabarsaa share godhaa. Akka nagaa baga dhiyaattan hundi keessanuu kottaa walii daddabarsaa mee share godhaa. Nam tokkotti share godhin hin godhinaati nama 20 share godha. Nama yoo ka riba kaanii dhiyaatanitti hawaa hojjechaa nu dhageeffatanis walumaanuu indiisinaa haa eessarraa nu daawwachuu jirtanii nama waa xiqqoo barreesse bar hundi keessanuu barreessa. Adda bannee dhugatti jidduu tana samarriinis haa eegalamee jira nu bira xiqqoo gartee biiziidha. Saniif adda babbannee dabarree waluma deebinaa. Saniifuu isinis gartee updateii adda addaatis karaa viidiyootiinis ogguun isinii ol baasu laaluu walii dabarsuu akkasumatti share comment itti godhuu hin dhiisina. Jajjabaadhaa itti godha. Chaanalli kuni hanga gartee dhiyoo tana waan adda addaa waan maxxansaa jiruuf jecha warningii warri chaanala qabu warri tiktaakiidha. Warningii walleenuu akeekachiisa adda addaa natti ergaa jiranii maaliif waan isaanirraa guun waan isaan barbaadanirraa yoo haasa'uu jabeessite gartee keessaafummoo waan lolammaan tana deemaa jiru kana karaa isaan jiranis irra hedduun keessan beekuu qabdanii isaan warra gartee Yahudaa kana deeggaranii saniifuu yaada gartee isaan qeequu fi ammaasis waan ammaan tana deemaa jiru kana yoo karaa viidiyootiin dhiheessitu taate chaanala keessa dura rakkisanii warningi akkasiisanis argachaatiin jira. Saniifuu harka keessaniin taaptaap godhaa walii daddabarsaa. Akka gartee chaanalli kuni namni dhageeffachuu jiru ammaasis namni hedduun gartee akka laalu algoritimiin gartee yoo kan beeku taate akkasumatti hedduu dhiibbaa irratti hin godhanii humna isaatillee gabaabsan jechuudha. San akkasi beekaatitti walii daddabarsaa. Yuuroopiin jiru namni hedduun warma Jarman qofaatu jira Yuuroopiirraa. Hin agarre immoo warra gartee Giriisii, Firaansii fi bikka adda addaa. Yeroo hedduu warri Firaansis ni jira, UKnis ni jiran. Ugandaan welcome hundi keessanuu. Dhiyaadhaa. Swiidiinis ni jirti. Dhiyaadhaa hundi keessanuu. Ni eegallaa wanni gaa dursoo Itiyoophiyaanis hayyee hotta dhiyaadhaa share walii godhaa. Harka keessaniinis anuma dhageeffachaa taaptaap godhaa. Taaptaap godhuun dhiisinaa warri Dubaayis bikka hundarraa gartee hundi keessanuu taaptaap godhuun dhiisinaa. Akkumaan reefu tana dura irratti isinii himaa ture oduu addunyaadhaa tan ammaan tana deemaa jirtu lola Iraanii fi Israa'el gidduu irrattis oduudhaan isinii qaba. Sanirraa isinii haasawinaa. Itti aansuudhaan karaa dippiloomatii addunyaadhaa yeroo ammaan tanaa karaa lamaan waan deemaa jiru karaa United Nations fi akkasumas European Unionidha. Isaanis bikka adda addaatti
marii lola Israa'eel fi Iraan kana irratti godhaa jiranii kanarraas ni haasofna. Itti aansuudhaan Ameerikaanis haalata amma keessa jirtu kana irratti waan takka isiniif hima. Achi booda waan immigireeshinaatis abdeetiin qaba. Haalata amma gartee immigireeshinii Ameerikaadhaa takka immoo karaa mootummaan ammaan tanaatuni dhiibbaa isaan immigireeshinii irra godhaa jiranii fi akkasumas koortii raayis abdeetiin isinii qaba isiniif hima. Saniifuu gartee harka keessaniin taaptaap godhaatuma na dhageeffachaa sheer godhaa jidduutti gartee sheer godhaa walii daddabarsaan isiniin ja'a. Hoggaa gartee kana gootan dhugatti gartee oduun isinii dhiyeessu akkuma na hordofaa jirtan garsiisuudha. Saniifuu oduuleen isinii himutuni akkumaan amma dura gartee waan takka irra deddeebi'ee isinii himu oduun addunyaatis akkasuma san wanni gartee Ameerikaa keessa deemu kunis hiree teessan tan isinii biyya adda addaa jiru isin miidhuus danda'a isin fayyaduus danda'a akkasuma san waan deemaa jiru quba qabaachuun hedduu gaariidha jee irra deddeebi'eetiin isinii himaa ture. Saniifuu gartee oduu quba qabaachuu kana hin dhiisinaa oduu jala deemaa hordofaa. Keessaafuu gartee oduun karaa Ameerikaatti irraa baatu qaceellotti gartee isin kana bakka jirtanitti rakkoo isinirra fiduu dandeessi takka immoo jijjiirama wayii takka isinirra fiduu dandeessi. Kana beekuu qabdaniin isiniin ja'a. Tole hayyee ni eegalla. Dura dursoo oduun guddoon arraan tana baate akka jettutti pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump Iraan yeroodhaaf hin dhooynu takka immoo lola ammaan tanaa kanatti yeroodhaaf hin hirmaannu je'eeti dubbatee jira. Kana guyyaarraan tanaa yeroo White House'itti miidiyaadhaaf ibsa godhutti achitti deebii adda addaa hoggaa gartee warri miidiyaadhaa gaafatu inumaatu warri miidiyaa kun gartee akka Ameerikaan lola kana seenuu qabdutti isa kana dhiibaa jiran. Akkumaan amma dura oduu keessatti isin himaa ture warri gartee miidiyaa biyya tanaa harkaa qabuu fi akkasuma san warri mootummaa keessa jiran warri gartee deep state jaaniin takka immoo warri mootummaa duraanii keessaa mootummaa duraanii wajjin hojjechaa turan ka ammallee mootummaa tana keessatti hafanii jiran kuni Ameerikaan yeroo ammaan tana lola gartee Israa'eel kana irratti akka hirmaattu barbaadan. Saniifuu lafa jalaanis karaa biraatiinis waan adda addaa mootummaa Israa'eel wajjin walii galaniiti godhaa jiran. Hoggaa kana pirezidantiin Ameerikaatis ni arga. Akkasuma san warri isallee gorsan daddafee akka inni lola kanarratti hin seenne yaada adda addaa baasaa jiran. Takka immoo karaa gartee miidiyaa gama duubaatiin takka akka oduulee gartee liik jaanii akka gartee oduulee miliixee baate miliisaniiti oduulee adda addaa baasaa jiran. Maaliif yaada wal dhabaa adda addaatu jira jechuudha. Warri gartee mootummaan tuni lola haasentu ji'uu fi warri mootummaan tuni lola hin seentu je'ee Israa'eel tana kophaa siidhaa dhiisuu barbaaduutu wal dhibaa jira. Akkasuma san warra gartee maagaa jaaniiniitu jira. Maagaan tuni warra Donald Trumpin kuni warra Donald Trump akka malee isa kana deeggaru jechuudha. Takka immoo beezii isaatii jechuudha. Maagaanis akka jirutti lola kana keessatti hirmaachuu hin barbaadan. Warri maagaadhaa kuni karaa miidiyaa adda addaa qaban karaa sooshaal miidiyaa akkasuma san miidiyaalota gurguddaa gartee YouTube irratti chaanaalota adda addaa kanaatu jira. Jarri kunis ifatti as ba'anii mootummaan Ameerikaa lola kana seenuu hin qabdu jedhaniiti ifatti dubbachaa jiran. Ammaasis lolli kuni yoo nuti gartee kan seennu taate ilmaan biyya tanaatii fi horii biyya tanaa biyya alagaatiif keessaafuu Israa'eel tanama biyya alagaatti achi ilaalaa jiran biyya alagaatiif gargaaruu ta'a. Takka immoo amata 30 dabre kana namtichimmaa aangoo biyya Israa'eel akka qabu kun Netanyahuun Iraan tana akka diinaatti amata 30 dabre tana Ameerikaa dhiibee Iraan wajjin akka wal loltu godhaa ture. Garuu ilaa arraan tana itti mijaa'uu hin dandeenye. Biyyoottan biraa immoo itti mijaa'ee jira. Saniifuu dhiibbaa yaada adda addaatu ammaan tana deemaa jira. Yaanni kuni karaa mootummaa Ameerikaatiin hogguu gartee arraan tana miidiyaa irratti pirezidantiin Ameerikaadhaa dubbatu inumaatu gartee nuti ammaan tana
akkuma gartee guyyaa lameen sadeen dabre kana keessatti pirezidantiin akkana jeejee oduu keessatti ogguun isin himu lola kana seenuus ni dandeenya seenuu dhabuus ni dandeenya jeeti yeroo hedduu dubbachaa jira. Wanniin ani godhuuf deemu ganaa hin beekamne anuu hin beeku anka gartee miidiyaadhaan jiru jechuudha. Kuni wanni kana jiruufis yeroo ammaan tanaa miidiyaan pirezidantiin Ameerikaadhaa karaa lama karaa adda addaatti harkifamaa jira. Warri kaan lola seenin jaaniin warri kaan immoo lola seenii jechuudha jiraniin. Gama kaaniin ammaasis warri gartee biyyootan Arabaa ta'inni torbaan baatii dabarte keessa dhaqee bira ture san biyyootan akka gartee Saudi Arabiyaa, Qataarii fi United Arab Emirates Iiraan tana akka diinaatti ilaalan. Isaanis gama isaaniitiin dhiibbaalee adda addaa gartee itti godhanii jiran. Inumaatu gartee gama isaaniitiin akka Ameerikaan Iiraan dhohituu barbaadan. Ammaas mootummaa isiidhaa akka garagalchituu barbaadan. Lolli kuni akkanumatti lola gabaabaa gartee Ameerikaa fi Iiraan takka Israa'eel fi Iiraan wal lolanii akkasitti gartee hara tokkotti dhaabbatuu miti. Akkaataan gartee lolli kuni itti deemaa jiru ammaan tana gama ifaatti as bahaa jira. Gama ifaatti as bahaa jira oguu jedhamu akka gartee rejiim cheenjii akka gartee biyya Iraaq hombalchan sanitti biyya Liibiyaa hombalchanitti biyya Siiriyaa tana hombalchanitti Iraanis hombalchuu barbaadan. Saniifuu yeroo ammaan tana humnoottan gurguddaan adda addaa karaa kana jala hordofaati keessaafuu warreen gartee meeshaa waraanaa gurguruu fi akkasumas warri aangoo keessa jiru karaa dhiibbaa adda addaa godhaa jiran. Kanaafi namticha gartee Iraan Israa'eel gaggeessaa jiru Netanyahuun biyya tana keessatti warma politishaanotaatii fi akkasumas warra isaan deeggaruutu akkana jajjabeessee ol kaasa malee uummanni biyya tanaa isa kana harkaas hin danda'u. Keessaafuu warri gartee lola inni amata lameen dabre kana Falastiin irra goggodhaa jiru kana ijaan arkaa jiru akka malee balaaleeffachaa jira. Akkasumas gama addunyaatiinis addunyaan guutuun yoo gartee miidiyaalee adda addaa keessa ilaalaa jiraataniif akkasumas sooshaal miidiyaadhaan namni amma karaa Iiraan dhaabbateeti Iiraan deeggaraa jira. Warri dur Iiraan tana harkaallee hin dandeenye Iiraan deeggaraa jira. Wanni gartee kana godhaniifis dhugumatti gartee waan Falastiin irratti hojjetamaa jiru. Keessaafuu ijoollee xixiqqoo mana barnootaa, hospitaalota akkasumas nyaata nama dhoorkuu, bishaan nama dhoorkuu, qurreentii nama dhoorkuu waan Israa'eel uummata irratti hojjechaa jirtu kana. Kanaatu addunyaa tana gama biraa garagalchaa jira. Gama gartee Israa'eel balaaleeffachuudhaatti jechuudha. Saniif guyyaa irraan tana karaa UN headquarterii gartee isiidhaa karaa New York jirutti mariin addaa gaggeeffamaa jira. Lola kanaaf furmaata godhuudhaaf. Karaa gartee UN'tiin inumaatu amma dura kaleellee oguun oduu keessatti isin himu pirezidantiin Raashiyaatii fi pirezidantiin biyya Chaayinaadhaa bilbilaan hoggaa haasawan mootummaan Israa'eel heera cabsiteeti Iiraan dhoyte. Kana UN'n daddafee irra mari'achuu qabaa jedhanii isaan irra walii galanii jiran. Haalaatuma san hordofuudhaan guyyaa irraan tanaa mariin addaa kan gartee waan kanarratti mari'atan gaggeeffamaati jira. Inumaatu reefuun tana hoggaa minseensi takkaa'u bika bu'aan Raashiyaadhaa UN'tti hogguu haasa'u akka jirutti gartee mootummaan Israa'eel tuni heera cabsuu bira dabartee akka gartee nama heeraa oli jirutti sosso'aa jirti. Biyyoottan amma dura gartee olii gad deemtee dhawaa jirtu kanarratti namni isaan kana heera dhiyeesse hin jiru. Keessaafuu biyyoottan akka Siiriyaatii fi Libanaan akkasuma sanitti gartee naannoo sanitti akka feetetti waan fedhe godhaa jirti jedhee dubbachaa jira. Wannummaan isin Falastiin irra goote kun gayaadhaa miti. Saniifuu addunyaa olitti if laalteeti waan kana gaggeessaa jirti yaada jiru UN irratti haasawee jira. Gama kaaniin karaa Jeneevaatti warri European Unionitii fi akkasumas warri Iiraan keessaafuu leebila gartee foreign ministeraatti jechuudha. Diplomaatonni gurguddaan foreign ministera karaa Yurooppiitiin Jarmanii fi France akkasumas UK'n Iiraanii wajjin Jeneevetti marii godhaa jiran yeroo ammaan tanaa.
marii tana akkaataa isaan lola kana itti dhaaban qofa odoo hin taane akkaataa Iiraan surrender itti gootu barbaadan. Surrender jechuun guutuutti akka Iiraan harka kennattu barbaadan. Kana jechuun maali? Iiraan dursoo boombii gartee yaa'ii irra godhaa jiran tana tan nikularaa tana guutuutti gartee waanuma nikularaa jedhamu kana guutuutti Iiraan dhiisuu qabdii jedhaniiti odeessaa jiran. Takka sani tan gara biraatiin guutuutti waraanni siidhaa misaa'el gurguddaa qaban hunda akka jaaruu dhaaban. Katti aanu misaa'iloota jaaratanii jiran kana akka gartee mootummaa Ameerikaa takka immoo biyyootan isaan amananiif akka gartee harka kaayanii guutuutti gartee Iiraan developmentii addaa kan gartee ammaan tana teknooloojiidhaan jijjiiramaa jiru kana godhaa jirtu akka dhiiftuu barbaadan. Wanni kanaa kuni yeroo hedduu biyyootan adda addaa irratti hojjetamee jira. Biyya akka gartee Iiraan fa'a. Garuu immoo booddee isaanii akkasitti warra Yurooppii kanaa fi akkasuma Ameerikaa wajjin walii galuudhaan guutuutti mootummaan san garagaltee turte jechuudha. Ammaan tana karaa kanatti yoo gartee isaan waan barbaadan argatanillee taatu booddeen biyya tana garagalchuu isaan kuni wanni isaan barbaadan ikonomii waan gaazaa waan gartee biyyattii san qabdu san waan barbaadaniif jecha riisoorsii Iiraan waan barbaadaniif jecha inumaatumaasis Iiraan tanatti gartee achi dhaqanii achiin gama kaaniin karaa gartee Raashaa haguuggii jalatti deebisuu barbaadan. Kuni long term strategy isaaniiti. Saniifuu wanni gartee ammaan tana isaan barbaadan akkanumatti Iiraan dhawanii dhiisuu qofaa miti. Ammaasis Iiraan tana mootummaasii guutuutti garagalchanii waan fedhan nama fedhan bikka san kaanii waan fedhan biyya san keessatti godhuudha jechuudha. Kaan ammoo gama Iiraaniin guyyaa amma duraa gartee guyyaa lama dura Ayatollah Ali Khameneiin takka immoo supreme leaderri Iiraan waan negotiationaatii fi haalata nuclear energy kanaa fi akkasumas waa'ee misaayilaa kanarratti dubbatee jira. Akka inni jeetti nuti arraas boruus warra gartee amma biyya Israel tana gaggeessu isaan maqaa biraatiin Zionist jedhama isaanii wajjin gatteenyee marii hin goonu irrattis walii hin gallu jedheeti dubbatee jira. San qofallee odoo hin taane waan nuclear itti manta nuti hojjechaa jirru kana nuclear nagayaa takka immoo kan fayyaa itti fayyadamu san waan ta'eef jecha nuti kanaas hin dhiisnu jedheeti dubbatee jira. Saniifuu waliigaluun isaanii tuni adda fagoo jirti. Ammoo karaa gartee dippiloomaasiitiin lafarratti gartee marii godhuun kuni akkuma gartee amma dura torbaan lama dura Ameerikaa fi Iiraan lafarratti gartee odoo walgahii adda addaa godhanii marii godhaa jiraniiti lolli kuni irratti eegalame. Saniifuu waan kana gartee mootummoonni addunyaadhaa warri akka gartee Raashaa ta'ee fi Chaayinaadhaatis ni beekan. Inumaatu guyyaa lama dura pirezidantiin Raashaadhaa Puutiin waanuma kana qofarratti ifatti miidiyaadhaaf dubbatee jira. Lola kana namni eegalee Israa'eel akka taate ifaa. Ameerikaadhaa fi Iiraan lafarratti odoo wajji haasoo jiraniiti odoo walgeensanuu hin xumurin Israa'eel dheeyxee isaan dhoytee jedhe. Kuni waan ammallee Iiraan irra deddeebitee dubbachaa jirtu. Wanni isin himaa jiru isiniif galu jiraame? Na jala hordofaa jirtan. Mee milikkata naa godhaa yoo na jala hordofaa jiraattan taate. Milikkata naa godhaa na hordofaa yoo jiraattan. Okay. Gaarii hedduu gaarii akkana laala akkana na hordofaa laala akkana laala waan gaarii dubagaa ammaan tana Ameerikaan rakkoo addaa keessa seentee jirti. Rakkoon addaa ta'e isin keessa seentee jirtu gaafa dur Ameerikaan akka feetetti deemtee warri gartee humnoottan Israa'el tuni kan Ameerikaa keessa jiran kuni miidiyaalee gurguddaa Ameerikaa kana waan harkaa qabaniif jecha miidiyaadhaan yaada ummataa karaa fedhan jijjiiruu danda'an. Ammaasis pirezidantiis waan fedhan jaaniin goosisuu danda'an. Maaliif
warri pirezidaantoota kana gorsuu fi akkasumas dipaartimentii adda addaa keessa warri jiru warruma gartee citizen Israel qabu kana. Yeroon ammaan tanaa tuni yeroo akkasiisanii miti. Yeroon ammaan tanaa teknooloojiin akka malee jijjiirama waan qabdu jecha miidiyaan kuni miidiyaa gartee corporate miidiyaa kan gartee humna gurguddoo kanarraa karaa miidiyaa anaa fi isinii miidiyaa akka keenyaa kana gartee kanatti jijjiiramaa jira. Yaanni ummataatis kanarratti waan akka malee jijjiiramaa jiruuf jecha yaada ummataa fuudhanii karaa fedhan olii gad oofuu hin danda'an. Namni balaaleeffannaa lolaa akka malee garsiisaa jira. Keessaafuu biyya Ameerikaa keessatti. Karaalee gartee miidiyaalee isaan hordofaniin akkasumas barruulee adda addaatiin akkasumatti waan addaa gartee waan garsiisaa jiraniif jecha kuni pirezidaantii Ameerikaatiif hedduu sodaadha. Ammaas wanni gartee namni irra hedduun hubachuu qabu. Lolli ammaan tana deemaa jiru kuni Israel qoftiin Iraan dhawutti hin jirtu. Kana qaceellotti hubadhaa. Kan ammaan isinii hima. Lola kana Ameerikaan waraanni Ameerikaadhaatu Iraan dhawaa jira. Keessaafuu karaa xiyyaaraatiin. Garuu immoo karaa sanitti gartee ifatti hin baane. Wanni takka akka gartee ifatti Ameerikaan gartee ni dhoowwanne jettee ifatti dubbachuu fi karaa lafa jalaatiin dhoowwisaadhaan gartee Ameerikaan Iraan dhawuun waan adda addaati. Miiseejiin isiin qabdus adda. Kana warri mootummaa gaggeessu ni beekan. Fakkeenyaaf mee konfliktii tanarratti wayin isin garsiisa akkanumatti gartee mee ilaalaa waan takka. Taniin isin garsiisuu taa'u. As keessan naqanneensaa. Okay. Waan takka jabduu takkaan isin garsiisuu barbaade. Okay, afaanumaanii isinii hima as keessatti illee naqanne. Fakkeenyaaf hogguu gartee Israel deemtee Iraan dhoytu kana karaa sadiin dho'u jirti. Xayyaaraan jechuudha. Karaan tokko karaa kaabaatiin. Karaan kaabaa kuni gartee karaa Libanaan gubbaarraan karaa Libanaaniin akkasitti gartee deemanii Iraan dhawaa jiran. Karaan kaan ammoo karaa jiddugaleessaati. Karaan jiddugaleessaa kuni Joordanii fi karaa gartee Joordan tana gama gubbaatii fi akkasumas Iraaq keessan deemaniiti dhawaa jiran. Karaan kibbaa immoo karaan jalaa jechuudha. Karaan jalaa kuni karaa Saudi Arabiyaatii fi akkasumatti Qataariin deemaniiti Iraan dhawaa jiran. Bikki gartee sadeen tuni bikka adda addaati. Ammaasis xayyaaronni lolaa kan Israel karaa dheeraa kana deemee dhawee akkasumatti gartee galuu hin danda'u. Bikka gaazetti guuttatu isa barbaachisa. Karaa kanaani gartee mootummoota fakkeenyaaf Qataarii fi akkasumas Omaanii fi naannoo biraa itti fayyadamaa jiran. Kana keessa waraanni Ameerikaadhaa duraanuu Qataar fa'aa keessa kaampii guddoo waan qabaniif jecha xayyaaronni achii ka'ee akkasitti Iraan dhawee deebi'u jira. Oduun akka bahaa jirtutti. Fakkeenyaaf akkuma gartee Iraan amma dura dubbattee jirtutti biyyoottan Arabaa kan naannoo kana jiran hundinuu yoo xayyaarri fedhe achirraa ka'ee kan dha'u taate yoo airspace keessan irratti dhufanii kan gaaza guuttatan taate nuti isin dhoowinaa jetteeni dubbattee jirti. Kuni ifa. Kana keessatti wanni gartee ammaan tana Israel godhaa jirtu. Xayyaaronni lolaa gurguddaan kan Israel qabdu akka jirutti yeroo ammaan tana Israel keessa hin jiru. Guutuutti baasaniiti kaampii bika Cyprus lafa jaaniin achi gartee bika kaampii UKdha. Kaampii waraanaa ta UK achi kaayanii jiran xayyaarota isaanii hunda. Yeroo ammaan tana Israel keessa airportiileen hundinuu diigamtee jirti. Airportiileen gurguddoon
diigamtee jirtu guutuutti akkasuma san kaampiileen waraanaa gurguddoo tajaajamtu akka malee dhoomtee jirti. San qofa odoon taane guyyaarraan tana inumaatu bikka gartee poortii Haifaadha tan markabni adda addaatti dhufu markabni waraanaa markabni meeshaa buusu kun hundinutti dhufu markabni Gaazaa Tarkiirraa Israa'el geessu itti dhaqu hunda guutuutti diiganii jiran guyyaarraan tanaa warri Iraan. Arraan tana qofa odoon taane arraa fi kalee akka malee dhawaa jiran akka malee. Israa'elis akkasumatti dhawaa jirti xayyaaraan. Garuu akka gartee miidiyaaleen Iraan jechaa jirutti wanni Israa'el dhawaa jirtu irra hedduun siidhaa akkuma gartee guutuutti bikkayyuu dhawuu malee bikka gartee akkana filatanii dhawuu jiranii miti jechaa jiran. Kana jechuun maali? Guutuutti gartee uummata rifachiisuu fi objectiona odoo hin qabaanne akkanumatti gartee nuti isaan dhoowwinnee jirra jaanii waan adda addaa oofuu fakkaatti. Wanni immoo nuti godhaa jirru karaa gartee uummanni Iraan akka jaanitti nuti bikka barbaanne pooyinti gooneeti bikka barbaanne dhawaa jirra jaaniiti dubbachaa jiran. Keessaafuu gartee guyyaarraan tanaa amma bakka kana yoo laaltan bikki gartee akka malee dhawamaa jiru kuni isin duraan achi siqaa qaqqaceeloon laalaa. Bikki dhawamaa jiru kuni ni agartanii miidha isin hundinuu gartee bikka kana jechuu bikki amma kana dhawamee jiru kun viidiyoo isin garsiisuu hin danda'u. Bikki gartee amma kana guyyaarraan tanaa dhawame kuni mana marii Israa'el jechuu Kenneset Hajaaniin bikka saniitu dhawame. Mana marii guddaa kan gartee biyyattiidhaa jechuu. Tanaafi warri Iraan piimpoo bikka barbaanne filleeti dhawu jirraa jaaniiti dubbachaa jiran. Bikka barbaanne akkanumatti misaa'ila ergutti hin jirrudha. Ammas kana keessa wanni gartee quba qabaachuu qabdan takka misaa'iloonni ammaan tan isaan itti fayyadamaa jiran misaa'ila haaraa kan gartee booddee kana Raashaalleen gartee biyya Yuukireen irratti itti fayyadamaa jirtu. Yeroo ammaan tana wanni silaa Israa'el tana eegu Iron Dome kajaaniin fi akkasumas teknooloojiilee adda addaa 5 kan gartee amma dura viidiyoo keessatti isin garsiisan hundi isaaniitu baatiriin kuni gartee rasaasa barbaada. Rasaasa kan gartee misaa'il samii keessatti dhawee misaa'il kana hambisu. Inumaatu baatiriileen kun amma rasaasota san hunda fixatanii jiran. Rasaasota kana bikka buusuudhaaf yeroo barbaadu. Takka san. Gara biraatiin ammaasis misaa'iloonni haareenni Iraan ergaa jirtu kuni misaa'ila gartee bikka barbaade odoo Israa'el hin agarre. Arraan tana gartee yeroo Israa'el dhawamtu kana misaa'il kuni bikka Iraan irraa ka'uusaa warri Israa'el quban qaban ture. Isin galee wanni hin jiru. Silaa quba qabaatanii saayiran takka gartee mallattoo sagaleedhaatiin ummata gartee akka isaan bikka jiranirraa baqatan takka immoo naannoo sanirraa akka baqatan itti himan. Wanni san hundinuu hojjetamaa hin jirtu. Misaa'il kuni yoo viidiyoo tokko gartee silaa isiniin garsiisaa garuu garsiisuu hin danda'u. Gurbaa tokko isaa gartee dhaabbatee misaa'ila biraa samii irratti waraabu jiru. Misaa'ila biraa kan gartee naannoo inni jiru san dha'uuf deemu dhaabbatee isaa viidiyoodhaan waraabu jiru misaa'il dhufee biilliinguma inni keessa jiru san dhawe. Hammam takka gartee misaa'il biraa jechuu kan inni quban qabne. Misaa'il amma arraan tana jarri Iraan kun itti fayyadamaa jiran kuni misaa'ila gartee addaati. Misaa'illi kuni piroojektaalii isaa hogguu dhufee booda gartee bikka 18 bikka 20 faa misaa'illi tokko warheediin tokko dha'uu danda'a. Achi gubbaarraa bikka 18 bikka 20 yeroo takkatti dha'uu danda'a jechuudha. Akkasi dhawaa jiran. Garuu immoo warri Israa'el hogguu Iraan dhawan xayyaaraanii dhaqanii dhawan. Bikki isaan dhawan gartee bikka takka bikka lama. Waan kanaatu deemaa jira. Lolli ammaan tana deemaa jiru inumaatu Iraan guutuutti
qilleensa waa'ee gartee qilleensa Israa'el dhuunfattee jirtii ja'amuun ni danda'ama. Akka feetetti gartee yeroo feetetti dheeyitee dhooyti bikka feetee dheeyitee dhooyti san qofallee otoo hin taane maasis bikka dhowuu barbaaddu san qubaan bikka kana dhooyina jaaniiti dhawaa jiran. Amma wanni gartee adda tahaa jiru mootummaan Israa'el karaa gartee karaa information ministeraatiin viidiyooleedhaa fi miidiyaaleen gurguddaan addunyaadhaa guutuutti akka gartee Israa'el keessaa waan ammaan tana deemaa jiru kana guutuutti akkan dabarsines dhoorkaati jiran. Saniifuu guyyaa irraan tanaatii fi guyyaa irraan tanaarra eegalee amma gartee boruu fi kana keessatti jechuudha. Viidiyooleen isin arguu teessanii fi takkaawummaa footooleen isin arguu teessan hedduu xiqqachaa deemaa jirti. Akkuma gartee guyyaa irraan tanaattu yoo quba qabaattan akka gartee guyyaa amma duraatti viidiyooleen adda addaa bahaan jiru. Ammaasis footooleen adda addaatis bahaan jirtu. Wanni gartee ammaan tana hojjetamaa jiru Israa'el irratti waan isaan takkaa hin arkini jechuudha. Magaalaan Tel Aviv jaamtutuni guutuutti namni keessaa bahee akka xiqqoo malee akkuma gartee isaan gaazaa godhan san ta'uu jirti fakkaatti. Gama kaaniin hoggaan gartee ibsa gartee warri IRGC jaaniin takkaawummoo mootummaan Iiraan jechuun waraanni Iiraan ibsa isaan baasaniin akkuma gartee duuba gartan kana guyyaa irraan tanaa ganama kana ture ibsa isaanii irratti guyyaa irraan tanaa misaayiloota addaatiin marsaa 17ffaatiif Israa'el bikka isii dhukkubu takkaawummoo bikka isii gartee akka malee madeessu dhawuu eegallee jirraa jaaniiti ibsa baasanii jiran. Tanaafuu warri gartee karaa ceasefire takkaawummoo nagee uuminsi karaa UNTV akkasuma san karaa warra European Unionitiin Geneevitti bikka lama adda addatti gartee gaggeeffamaa jiruuf sodaa Israa'el amma keessa seentee jirtu kana. Misaa'ila addaatiin silaa viidiyoodhaan isin garsiisa. Kan ammoo isin garsiisuu hin danda'u viidiyoodhaan footuma isaa kana laalaadhaa dafeetiin kaasaa akka gartee wanta hin gooneef. Agartanii miti? Yooniin asirra dhiisee wanta nu duraa godhanii misaa'illi san misaa'ila gartee kan hoggaa gartee samii keessa bahee ammaas hogguu deemu akka zigzaaqaatti deema. Wanni takka illee nu jala deemtee wanta godhuu hin dandeessu, laaluu hin dandeessu. Heat sensorrii gartee kan duraan oowwa samii keessa jiru bikka gartee misaayil jiru kana barbaadanii dhawaniin sanilleen seensi jala deemee gartee arkuu hin danda'u. Misaayila kuni yoo xiqqaate bikka 80 dhawa yeroo takkatti. 8 hamma guyyaa irraan tanaa reefuun tana gadhiisan misaayila kana ati sa'a muraasa booda dhaqee dhawa galgaluma kana jechuudha. Bikka dhawuuf deemu. Wanni takka illee nu dhorkuu hin dandeessu misaayila sana. Humniti Israa'el qabduu fi humniti Ameerikaadha. Silaa Ameerikaan gartee waan irraa dhorkuutu hin qabaatte ilaa ammaan tanaa irraa dhorkuudhaaf itti hojjechaa jiran. Karaa kamiin hojjechaa jiran? Ammaan tana Ameerikaa fi warri Joordan keessatti kaampii gurguddaa waan jirtuuf jecha achiis misaayilota dhorkuudhaaf itti hojjechaa jiran. Garuu godhuu hin dandeenye. Iraaq keessaayis Ameerikaan misaayilota kana gartee balleessuudhaaf itti hojjechaa jiran ilaa ammaan tanaa godhuu hin dandeenye. Gama kaaniin ammaas bahararraa karaa gartee Meditiraaniyaan bikka Israa'el dhiyaattu kana bahararraa markaboota Ameerikaa gurguddaatu jira. Kan achirraa gartee misaayilota kana dha'uudhaaf itti gartee qophaa'anii jiru. Markaboonni kunilleen dha'uu hin dandeenye. Kana quba qabaadhaa. Waan Israa'el ifisiitiif gartee takkaa Ameerikaan tolchitee fi akkasitti marsaa adda addaa taa'ee gartee guutuutti Israa'el tan inni eega jaaniin kuni innumaa kana irraa dubbachuu dhiisanii jiran. Kuni gartee akka malee dadhabatee jira. It's also depleted. Waan gartee rasaasaas waan hin qabneef jecha
amma yeroo ammaan tana ifiifuu dadhabatee jira. Misaayilootuma kana ummaasis Iraanis dhawaa jirti bikka inni jijjirutti. Kanaafi ammaan tana nagee uumuudhaaf tooftaan adda addaa gartee nagee miti immoo beekaa haa isaan barbaadan. Nageenni hin jiru booda isaan lameen jidduu. Wanni isaan barbaadan yeroo bitachuudha. Yeroo gartee akkaataa lola kana xiqqoo lafarra harkisanii Iraan gartee hogguu isaan dha'uu dhaabde isaan meeshaa waraanaa yeroo tana ni guuttatan hogguu gartee Iraan lolli dhaabbatee ta'e qabbanoite booda ammaasis marsaa itti aanuuf lolli kun itti fufaa jechuudha. Kanammoo quba qabaadhaa. Gabaabinatti asitti hin dhaabbatu lolli kun. Kanuma kana jidduutti Iraan amma akkumaan kalee oduu keessatti isin hime IRGC in takkaa'u immoo Republican Guardiin takkaa'u warri gartee Guardiin Iraan waraanni Iraan jechuudha. Ajaja Ayatullah irraa walii booda hin fudhatan. Ayatullaan eega gartee isaan amantii biyyattiidhaa qabaachuu torbaan kana isa garsiisan booda looyaalitii biyya tana ni eeynaa jedhanii dandeettii isaanii eega isa amansiisaniin booda inni imma akka isaan kophaa isaanitti waraana kana gaggeessan ajaja dabarseefii jira. Warri IRGC'n inumaatu gartee pirezidantii Raashiyaadhaa Vladimir Putin guyyaa kana yoo dhageessan hin beeku hogguu haasa'u waraana Iraan akka malee faarsa akka malee waraana Iraanii fi akkasuma san biyyattii mataa isiidha gartee istiraakchara biyya sanii akka malee faarsa. Ummata gartee akka malee disipiliina ta'ee jiru warra gartee obsa qabu warra ammaas gartee guututti gartee wal jala deemu warra ammaas inumaatu gartee biyyattii tana fuulduratti gartee addunyaa wajjin wal cinaa dhaabee jiraachuu barbaadu warra namatti hin dabarre jeeti dubbachaa jira. Akka malee isaan faarsaa jira. Ammas wanni takka gartee tan namni biraa isin gartee qacollotti irraa hubachuu qabdan lola kanarratti guruppii Iraan tolchiteetu jira warra gartee Axis of Resistance warra jaaniin warri Axis of Resistance jaaniin kuni harka keessanii taap godhaa share godhaa jidduutti keessaan kutee dhiiseeti harka keessanii taap godhaa taap godhaa harka keessanii share godhaa hundi keessanuu warri amma dhufaa jirtan. Welcome. Warri amma dhufaa jirtan hundi keessanuu welcome. Dhiyaadha. Follow nu godhaa dursoo gartee asirrattis follow nu godhaa akkasumas YouTube's dhaqaatii subscribe godhaa chaanaalli keenya kan YouTube'dha. Guutumatti gartee Horn Media 1 @Horn Media 1 jaa barreessamee mana keessatti warri nu hordoftanii beeytanii @Horn Media 1 jaa chaanaalli dhaqaatii subscribe godhaa. Hundi keessanuu saayibootan keessanittis himaa obboleeyyan keessanittis himaa namayyuu gartee subscribe haa godhu. Maaliif miidiyaa hin qabnu nuti ni beeytan ummanni keenya miidiyaa hin qabu. Miidiyaa gartee akka ummata biraatti hoddummeeffannee qabaachuu qabna. Hoddummeeffannee saniifuu afaan keenyas kana keessa babal'ata akkasumas waan information addunyaadhaa waliif dabarsina. Nuti gartee akka sabab guddaa taanee jirru kanatti miidiyaa tokkoo fi lama qabaachuun nu biratti salphina. Addunyaa irratti illee salphina. Miidiyaa gartee 200 qabaachuu qabna gurguddaa. 300 illee haa ta'u. Miidiyaa yoo qabaatte qofa haajaa ta'e karaa feeteen akka gartee ajandaa keetitti dabarsuu dandeessa. Odoo ajandaa uummata biraa hin dabarsine jechuudha. Saniifuu Horn Media 1 @Horn Media 1 barreessaa mana keessatti dhaqaa subscribe godha. Subscribe godha dhaqaatii. Okay, ittiin fufa lola gartee ammaan tana deemaa jiru kana keessatti waan takka gartee taniin irra deebi'ee isin himu tan gartee Axis of Resistance warra jaaniin guruppii Iraan tolfatteetu jira.
Guruppiin tuni eenyufaatu keessa jira. Duro dursoo warra gartee Hizballaa warra Libanaan keessa jiru. Humna guddoo gartee humna akka malee organize taatee jabduu jechuu. Ummanni kun keessa jiran. Takka sani. Gama kaaniin Hamaasis warruma san keessa jira. Akkasuma san Siiriyaa keessaayis humna jabduudha qaban. As qofaa miti. Iraaq tana yoo xiqqaatte isaaniitu amma harkaa qaba. Humna isaanii takka immoo warra Axis of Resistance wajjin walitti hidhaa kanaatu Iraan mataasiidha Iraaq mataasiidha harkaa qaba. Okay? Gama kaaniin Yaman tanaas amma isaaniitu harkaa qaba. Amma isinii galteemi? Yoo waraana miilaa lolli kun gartee karaa waraana miilaatti illee achi gargaru taate humniti feete jara kana hin dandeessu karaa miilaatti. Lafarratti hin danda'an. Maaliif bikkayyuu irraa gartee humna adda addaa waan qabaniif jecha ammaasis jarri kuni isaaniif miilaan gartee waraana kanarratti hirmaachuun akka malee isaanii salphoodha. Yeroo dheertuudhaa fi waraana keessa turan biyya Iraaq tana keessatti isaanii warri Ameerikaa wajjin akka yeroo adda addaa gartee lola adda addaa godhaa muuxannoo addaa horaa ture. Iraan kan waraana san achi keessa gaggeessaa turte hedduu humna adda addaatiin gurmeessite jechuudha. Akkasuma san warri Libanaan keessa jiru kun warri Hizballaadha. Israa'el tanaa fi akkasuma san Siiriyaa keessa dhaqanii hoggaa meeqa warra gartee pirezidantii Siiriyaadhaa kana amata 10 oliif jala ta'anii gartee akka mootummaan isaa tun hin diigamne warra godhaa ture. So uummanni kuni waraana miilaatti muuxannoo ajaa'ibaa qaban. Tana gartee quba qabaadhaa. Saniifuu yeroo tana keessatti lolli kuni karaa gartee Iraan barbaadutti deemaa jira. Yeroo Iraan feetetti lolli kun dhufeef. Tanaaf Iraan akka feetetti illee yoo kadhoomtu taate jeneraalonni isaaniitti illee yoo kaduraa dhuman illee taate akkasuma san rakkoo takka malee waraanni isaanii kuni akka barbaadanitti lola kana gaggeessaa jiran. Kana qofa illee odoon taane warra gartee basaasota Ameerikaadhaa fi Israa'el yeroo dheertuudhaaf Iraan keessa naqanii Iraan keessaa gartee karaa lola adda addaa lola lafarraa godhaa jiran kana hamma dandahan cinaa qaqqabaa jiran. Cinaa isaanii immoo ajjeesaa jiran. Inumaatu ilaa hanqa gartee alada dhufu kanatti jechuudha. Warri IRGC'n alada dhufu warri intelligensiin isaanii alada dhufu kanatti warra ilaarraan tana harkan kannatiin daddafaati harka kannadhaadhaanii jechaanii jirti. Warra gartee karaa mootummaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan keessa seenee diroonii fi waan adda addaatiin Iraan dhawaa jiru jechuudha. Yoo gartee isaan hanqa guyyaa aladaatti harkan kannan takkaa'u immoo waan gartee amma lolamma deemaa jiru kana kan Iraan keessa godhaa jiran kana kan hin dhaabne taate guututti bakka isaan jiranitti guunnee lafarraa walitti qabnee odoo gartee dhiifaman gooneef waan barbaachisu irra murteessinaa jedhanii jiran. Sanii fi viidiyoolee adda addaa takka yoo gartan hin beeku goda hunda keessa seenanii guuraa jiran. Inumaatu gartee seelii adda addaa tan guututti Iraan keessa facaatee bakka adda addaatti dirooniin lola godhaa jirtu. Yeroo takka makiinaa gartee dirooniin guutamee deemufaa qabaa jiran. Akka malee haalaataan isaan amma itti hojjechaa jiran inumaatu biyyattii qofaaf odoon taane naannoo isaanii saniif nagee buusaa jedhaniiti odeessaa jiran. Kana qofa illee odoon taane warri Iraan bahara gartee naannoo isaaniitti dhiyaatu hunda bahara gartee golfii adda addaa kan markabni gurguddaan irra dhaabbatu kana akkasuma san Strait of Hormuz fi naannoo biraatis boombii gurguddoo bahara keessatti hidhaa jiran.
boombii gurguddoo akka gartee yoo markaboonni Ameerikaatii fi warreen biyya Yuurooppiidhaa kuni karaa san dhufee gartee miilaan gartee Iraan seenna jaanii kan tattaafatan taate bikka gartee hidhan kanaan guutuutti gartee akka itti dhoowwu jechuudhaaf. Wanni tuni waan gartee lolli ammaan tana deemaa jiru kana karaa lolli ammaan tana itti deemaa jiru kana kan lafarra dheeressu qofa osoo hin taane kan isaan itti qophaa'anii lola kana gaggeessaa jiranii jechuudha. Okay. Bika kana irra deebiitiin yoo kana isiniin himne bikki kuni guyyaa gartee arraan tana sa'a muraasa dura jechuudha. Bikka gartee Israa'el keessa kan Southern Israel jaanii gaa bikki gartee xiqqoo malee gartee isiinii fi Falasxiinumaa bikka waraanni Israa'el akkasumas intelligensiin Israa'el oofisa isaanii guddaa jechuudha kan qabanii gartee achi waraana kana itti gaggeessaa jiran Iraan guyyaa lamadaatiif irra deebitee dhoofte. Guyyaa lamadaatiif kalees bikka kana dhoofte turte arraas itti deebitee dhoofte jirti. Garuu guyyaarraan tanaa yoo xiqqaate nama 7tu madaawee jira jaanii dubbachaa jiran. Namni immoo kalee inumaatu gartee poolisoonni Israa'el lafarra deemaniiti bikka hunda warra viidiyoo waraabu warra kaameraa miidiyaadha hunda gartee harkaa guuraa jiran. Informaationa gurguddaa deemaa jiru kana akkan dabarsine jechuudha. Kanumaa wajjin wal qabatee guyyaa reefuun tana namtichi gartee na duuba gartan kuni Dimitri Peskov jaaniini haasawaa takka immoo spokesmaanii mootummaa Raashaati. Haasawa gartee amma dura deddeemaa jiru kan Iraanis dubbachaa jiru akkasumas Ameerikaallee dubbachaa jiru. Oduu keessatti isin himeetiin ture akka Israa'el Ayatullah ajjeesuu barbaadu. Inumaatu pirezidantii Ameerikaa Donald Trump inni ajjeesnaa jaaniini itti himaniiti inni isa hin tuqinaadhaa jeeni jalaa didee jira. Takka immoo viitoo godhee jira jaaniiti odeessaa jiran. Oduun san dhugaas ta'uu ni malti dhugaa dhabuudhaas ni malti. Tuni wanni amma dura beekame hin jiru. Garuu immoo akkas jaaniiti warri miidiyaa gurguddaan biyya tanaa riippoortii godhaa jiran. Guyyaa kaleedhaa dubbii tanarratti pirezidantii Raashaadhaa gaafatanii jiran. Yoo lola kanarratti Ameerikaa fi Israa'el Ayatullah ajjeesan akkamii jaanii hogguu isa gaafatan dhugumatti jeen ani waan tana gaaffii ati na gaafatte tana itti yaaduu sin barbaadu deebisuu sin barbaadu tana gartee anarraa dhiisii jeen. Hammam takka gartee akka gammachuu hin qabne inumaatu gartee yoo Ameerikaa fi Israa'el isa ajjeesan taate garsiisaa jira jechuudha. Guyyaa irraan tanaa hoggaa gartee Dimitri haareetti gartee gurbaan miidiyaa kuni isa gaaffii tana gaafatu. Gaafuma tana laal akkuma asirra gartanitti gartee na duuba gaamee bikka kana gartee bikka jala kanaa yoo laaltan if Ayatullah is assassinated Ameerikaadhaa fi Israa'eliin maaltu si dhageeffamaa takka immoo mootummaan Raashaa gartee akkamiin laaltii je'aniiti isa gaafatan irra deebi'anii hogguu gartee karaa miidiyaatiin waan akkanaa tana hogguu gaafatan pilaana gartee isaan godhatanii lafarra jiruutu jira jechuudha. Akkuma gabaabinatti isa ajjeesuu barbaadan. Akkumaan isinitti himaa jiru mootummaa biyya sanii guutuutti hombalchuu barbaadan. Karaan gartee amma taaktikni isaan itti oofaa jiran kuni taaktika gartee ummata warra gartee intelligensii karaa miilaatiin naqanii isaan gartee biyya keessaa biyya rabshaa godhanii akkasitti jeneraalotaa fi nama tokko hogguu isaan ajjeesan gama kaaniin ammoo gubbaarraa gartee xayyaaraan hogguu dhawan taaktikii kanaanii gartee mootummaan tuni hombaltii ja'aniiti yaadanii itti hojjechaa jiran.
garuu akka ammaan tana gartee oduun Iraan keessaa bahaa jirtutti wanni san akka isaan barbaadanitti hojii gaggeessaa jirtu. Maaliif wanni lafa jalaa gartee tan droonii fi jeneraalota fi kana ajjeesuun sila akka isaan barbaadanitti rabshaa akka kaaftee rabshaan tana keessa ummanni gartee biyyattiidhaa ka'ee mootummaa isaanii garagalchuudha. Wanni kun ammoo karaa addaatti ilaalamaa jira. Inumaatu gartee ummanni akka malee akka mootummaa tana deeggaruu fi akkasuma san akka gartee hama jibbansa Israa'el qabu ifatti garsiisuudhaaf guyyaa kaleedhaa hiriira addaa gartee magaalaa Teheraan keessatti godhaa turan. Dubagaa deebii gartee Paskaaf kanatti isinii deebi'uudhaaf akka inni jeetti yoo gartee ani gartee waan kana inumaatu mataa xiyaabillee itti deebi'ee gartee itti yaadee dubbachuu hin barbaadu garuu jeen yoo Ameerikaa fi Israa'el ayatullaa ajjeesan taate jeen guutuutti naannoon san qofa odoon taane ummanni biyya sanii guutuutti addunyaa tana ni diiganii jeen. Ni diigan qofallee odoon taane ummata gartee kophaadhaa kan aara addaa qabaatu takkaa'umma warra gartee extremist jaaniin saniitu uumamaa jeen san addunyaan hin qophooyneefi waan kana gartee godhuun hin barbaachisu qofa odoo hin taane itti yaaduunu yakkaa akka jirutti dubbachaa jira jechuudha. Saniifuu akkuma gartee guyyaa kaleedhaa Chaayinaadhaa fi Raashaan walgahii oguu bilbilaan godhatan san irratti deeggarsa isaanii cimaa Iraaniif godhanii jiran. Gama kaaniin Iraan gartee isaanii wajjin BRICS keessa waan jirtuuf jecha akkasuma san hariiroo gartee naannoo san irratti waan walii qabaniif jecha jarreen kun gartee daddafanii Iraan cinaa dhaabbachuu qofa odoon taane Chaayinaan faan meeshaa waraanaatu ergaa fi jirtii jedhanii odeessaa jiran. Akkasii harka keessanii taaptaap godhaa tooppikatti aanutti dabarsinaa. Taaptaap godhaa sheer godhaa. Taaptaap godhaa sheer godhaa. Dhugumatti beekaa wanni gartee mootummaan Iraan tun godhaa jirtu gama gartee amantiitiin illee laaluun dhugatti gartee rakkisaallee yoo ta'e garuu immoo ummata gartee miskiina laal namni kuni kiristaanaas haa ta'u islaamaas haa ta'u ummanni Falasxiinsan akka malee gartee namni ijoollee xixiqqoon dhalaan jireenya isaaniitirraa akkasitti diigamanii manneen isaanii duraa diigamee isaanii nyaata barbaadu. Nyaanni kun bakka kana jiraate achi dhaqaa nyaata fudhadhaadhaa ummataan jaaniiti warri Israa'el kuni hogguu namni bakka nyaataa san dheena jee achi wali qabame achi dhaqanii dhawon beeyte kana beekaa. Guyyaa kaleedhaa nama 50 takka bakka takka fixan. Guyyaa kaleedhaa nama kanaan maal jaaniin text message faa gartee telefoona isaaniitti erganiiti bakka kanaatti nyaanni qophaa'uu jira achi dhaqaatee nyaata fudhadhaadhaa jaaniin. Hogguu gartee ijoolleedhaa fi ijoollee xixiqqoodhaa fi warri gartee nyaata narkin kun beelaa jecha gartee bakka san hogguu dhaqan achitti akkasitti dhawan jechuu bakka takkatti. Kuni nama dhageeffamuu qaba. Nama gartee waan nyaatu hin qabne. Duba gaajara kana arraan tana Iraan waan isaan ummata miskiina san irratti hojjechaa turan saniif deebii kennaa jirti. Iraan kana qofallee odoo hin taane ifii siitiifuu amata dheeraa baadhattee jirti. Amata dheeraa waan gartee Israa'el fi Ameerikaan irratti hojjechaa jiran amata dheeraadhaaf baadhatteeti. Arrammoo
akka gartee isaan inumaatu gartee kanaaf qophii hin godhin takkatti gartee isaan dhawaa jirti. Iraan dhawumuudhaaf qophiidha. Lola kana Ameerikaa walitti hojii walis seentees gartee lola kanaaf qophiidha Iraan qophiidha. Ammoo Ameerikaa fi gartee Israa'el firraa dhorkuu ni dandeessi sanirraa miti wanni ammaan tana haasa'umaa jiru. Wanni ammaan tana gartee irraa haasa'umaa jiru isiin lola gartee Israa'el irra bante. Kanaaf haalata Israa'el hin dandeenyetti deebisuu kana. Haalata Israa'el quban qabnetti. Deebisuun kuni galatoomii Teddy Zero. Thank you. Haalatan ammaan tana lafarratti deemaa jiru kuni namni gartee inumaatu ga'a isin nuti gartee warra amantii qabu amantii islaamaa hordofnaa kanaafu gartee gamalachuutu Israa'elis Iraanis haa ta'u gartee uummata Falastiinis haa ta'u hogguu gartee namni akkana dhumu nu dhageeffama. Nu qofaa miti arraan tana ummanni addunyaa tanarra jiru warri gartee islaamaa hin ta'in kan gartee humanity takkaa immoo lubbummaan namaatu gartee akkanuma qisaasitti dhumuu qabdu namni jiru kuni akka malee gammachuu isaanii social media adda addaa irratti akka gartee garsiisaa jiran akka malee gartee wanni gartee deemaa jiru kuni keessaafuu amata lameen dabre jiran akka malee gartee wanni gartee deemaa jiru kuni keessaafuu amata lameen dabre keessaafuu amata lameen dabre okay hayyee itti fufnama topic qabxii itti aanu dabar tan Iraanii fi kana asirra dhiifne qabxii itti aanu dabarra no, tanawit. Okay. Qabxiin itti aantu tan gartee Ameerikaan takkaa'u pirezidantiin Ameerikaadha Donald Trump lola gartee Iraanii wajjin hin goonu ammaaf takkaa'u immoo torbaan lamaaf diplomaasiidhaaf yeroo kannuu qabnaa jedhee dubbatee guyyaarraan tanaa. Kanarratti hammam takka gartee dubbiin tuni nagaya yeroo dheertuudhaa buusuu dandeessii fi akkasumas Ameerikaan gartee rakkoo Iraan laalteeti immoo rakkoo Israa'el laalteeti ammaan tana karaa gartee diplomaasii kana haasawaa jirti. Gaaffiilee adda addaatu ka'aa jira. Gaaffiin ammaan tana ka'aa jirtu dursoo gaaffii biyya Ameerikaa keessa deeggarsi lolaa keessaafuu pirezidantii Ameerikaa kan gartee gaafa dura aangoorra dhufe nuti nagee barbaannaa nagee uumuu feenaa jedhee dubbachaa ture saniif amma karaa lolaa gartee as gargaluun kuni isaaf akka malee rakkisaadha. Warri isa kana deeggaraa gartee turan warri maagaa ja'aman gruupiin gartee adda addaa kan gartee lola kana hin barbaannu takkaa'u immoo Ameerikaa first yaanni keenya guddaan gartee dura Ameerikaa tana haa gargaaru rakkoo Ameerikaatiif furmaata haa goonu warri jiru lola kana akka hin gargaarre takkaa'u lola kana hojii akka hin dhaabbanne dubbachaa jiran. Kuni pirezidantii Ameerikaatiif rakkoodha. Ammaasis pirezidantiin Ameerikaadha yeroo hedduu gartee keessaafuu Donald Trump nama gartee yaadni ummataatis karam jiraa baruu barbaadu tokko. Nama akkasumas ammaas warra isa gargaaraa gartee arraa asiin isa ga'e kana harka darbuus hin barbaadu.
saniifuu daddafee gartee karaa lolaa kana achi tarkaanfachuu hin feene. Silaa gartee pirezidaantoota biraa taate duruun Israa'el taraa Iraan wajjin lola eegallaan takka immoo Israa'el dheeyxee Iraan dhooyinaan Ameerikaan taruma takkatti lolatti seenti. Ilaamaan tanaa karaa fuulduratti karaa ifaatti Ameerikaan wanni isin godhaa jirtu takka misaayiloota gartee Iraan akka Israa'el hin dhooyne dhorkuu karaa dhooysaatiin takka sani. Gama biraatiin ammoo gargaarsa adda addaa godhuudhaafi Israa'eliif meeshaalee waraanaa kennuufi akkasumas kaampiilee Ameerikaadhaa tan biyyootan Arabaa keessa jirtu akka Israa'el itti fayyadamtu. Karaa gartee qilleensa barbaachisaa takka immoo Gaazaas guuttatanii Iraan tana dhaqanii itti dhawaan irratti Ameerikaan gargaaruu jiraachuu siidhaa oduu irratti illee dubbatamaa jira. Kuni dhoo isaanis haa godhanii warri gartee Israa'el deeggaruu fi akkasumas warri gartee mootummaan Ameerikaadhaa akka Iraan dhooytu barbaadan kana oduu irratti illee hin dhiyeessan. Kana immoo qacarootti quba qabaachuun barbaachisaadha. Iraan wanni ammaan tana akka gartee waan isiin ummata Falasxiinirra godhaa turte. Amma guyyaa kaleedhaa Iraan hospitaala dhooytee jedhaniiti dubbachaa turan. Tana quba qabaadhaa. Iraan hospitaala kalee hin dhooyne. Bikki isiin kalee dhooyte hospitaala odoo hin taane bikka gartee misaayil kan wanni gartee misaayila dhorku jiru hospitaala cinaa jira. Iraan waan san dhooyte. Garuu immoo humniti misaayila kana gartee waan jabduu taateef jecha biildiingiilee bikka san jirtu rakkoo keessa naqee jira. Biildiingiilee san hurgufsiisee jira. Daawwitii fi waan adda addaa cabsiisee jira. Ammoo Israa'el gartee hogguu gabbaatee gartee akkasitti kunoo Iraan hospitaala dha'uu jirti. Kuni gartee mirga ilma namaa diiguudha. Akkasumas gartee mirga lolaa balleessuudha jedhanii hogguu gartee dubbatan. Warri gartee miidiyaaleen adda addaa hesaabuu sooshaal miidiyaa gubbaa irratti bar Israa'el mataan isiitu hospitaala 38 ol kan Falasxiin keessa jiru dhooyte jedhaniiti yaada isaanii duraa kuffisaa jiran. Arraan tan ammoo Israa'eliitu akka gartee duraan ummanni waa'ee Falasxiin laalchisee dubbachaa ture san irratti ifiisiitiif booyaa jirti. Akkasumas Israa'el keessa yeroo ammaan tana rakkoo addaatu jira. Ummataa fi waraannillee wali gargalanii waraanaan isiniitu lola kana nutti eegalee tanaafi jiruun teenya laaqamaa jirti jedhanii ummanni gartee kana waraana karaa irratti gartee itti ba'anii rakkoo adda addaa itti godhaa jiran. Gama kanaan Ameerikaan yeroo ammaan tanaa dhiibbaa karaa dippiloomaasii kana odoo Iraan hin barbaanne dheengadda gartee oduu keessatti agguun isinii himu pirezidaantiin Ameerikaadhaa Donald Trump dippiloomaatonni Iraan naqunnamaniiti White House dhufnee marii goonaa nagee uumnaa nuti gartee wal loluun barbaannu jedhanii dubbatanii jiranii je'eeti ifatti gartee miidiyaadhaaf ibsa godhee ture. Gama gartee foreign ministerii Iraaniin deebii isaa deebisan. Deebiin isaanii deebisan maal jetti? Mootummaa Iraan warrummaan Iraanii hojii hariiroo qabu tokkolleenu Ameerikaa nagee uumne jedhee warri gaafate tokkolleenu hin jiru. Akkasumas karaa dippiloomaasiitiinis marii goonaa ja'anii namni dubbate hin jiru. Nuti Israa'eliin nudhee Israa'el tana waan isin nu dhooyteef irraa hafalannaa. Ammaasis Iraan yeroo gartee nikulara siidhaa takkaa'uun nikulara nagaa kana dhiiftuu miti je'eetiti karaa foreign ministeriitiin deebii tana deebisanii turan. Deebii tana qofallee odoon taane inumaatu Ayatullaan Ali Khameneiin dubbatee ture. Nuti Zaayinistii wajjin gatteenyee marii hin goonu. Wanni gartee nuti waliin dubbachaa jirru ergamtuu isaanii biyya Ameerikaa fa'aadha. Isaanilleen
odoo gatteenyee marii godhu jirutti marii dhiisanii deemanii je'eeti dubbatee jira. Saniifuu wanni gartee Ameerikaan karaa adda addaatiin karaa pirezidantiitiin isaa taatu karaa dippiloomatiin isaa taatu godhaa jirtu Izraa'eliitutu kana dhiibbaa irra godhaa jira. Izraa'eliitutu akka malee rakkoo keessa seenee jira. Yeroo sanaafi gartee lolli kuni karaa tokkotti akka immoo yeroodhaaf akka dhaabbatu akka immoo akka gartee guutuu dhaabbatu dhiibbaa godhaa jiran. Dhiibbaan tuni amma asitti akka dhaabbatu hin fakkaatu. Maaliif akkuma gartee yeroo dabartee warra Falastiin wajjin ceasefire goona jettee warri Israa'el gartee yeroodhaaf waraana dhaabanii meeshaalee waraanaa guuttatanii eega meeshaalee waraanaa guuttatan booda ummata Falastiin kana lola irratti itti deebi'an jechuudha. Dhawicha adda addaa irratti itti deebi'an. Gama kaaniin warri gartee miidiyaalee adda addaa irratti olii gad deeman akka jaanitti yaada isaanii gudheeffatan Israa'el joollee xixiqqoo fi dhalaa qofa samiirraa tumuu dandeessi malee takkaa immoo waraanaan fixuu dandeessi malee waraana lubbuu qabu akka isaanii tokkollee dhoorkuu hin dandeeffirraa dhoorkuu hin dandeessu jedhaniiti dubbachaa jiran. Ammaas wanni takka gartee tan namni beekuu qabu Iiraan injifannoo ammaan tana wanni isiin godhaanii jirtu waraana gartee neevii qabaattee neeviidhaanii miti. Waraana gartee eerfoorsiidhaanii miti. Waraana lachuutu akka gartee Ameerikaatii fi akka Israa'eliin qabdu. Garuu immoo qilleensa siirratti injifannoo guddoo gaggeessaa jirti. Kanaaf jecha Ameerikaan waan barbaaddu ammaan tana akka gartee lolli kuni karaa tokkotti achi isaanii bahu takkaa immoo akka qabbanaa'u akka isaan haareetti gartee humna meeshaa waraanaa hidhatanii jabaatanii haareetti deemanii maasis Iiraan dho'aniif karaa dippiloomaasiitii fi karaa gartee lola kana yeroodhaaf itti dhaaban mala dhawaa jirtiin isiniin jechuu barbaada. Harka keessaniin gaa taaptaap godhaa walii daddabarsaa. Hin irraanfatinaa chaanala kanaas follow godhaa akkasuma sanitti YouTubeis dhaqaatii subscribe godhaa. Viidiyoolee YouTube irratti isinii maxxansuus gartee walii daddabarsaa. Hundi keessanuu namni biraatillee gartee akkas achitti subscribe godhu irratti haa hirmaattanii walii daddabarsaa namayyuu gartee haa godhanii. Dura gartee wanni informationaa asirratti isinii dhidheessinu kuni hedduu gartee irraa nuti hundinuu irraa waa barra. Akkasuma san haalata yeroodha yeroo wanni keessa jirtuu fi addunyaan karam deemaa akka jirtu kanaas baruun gaariidha. Garuu immoo namni hedduun gartee akka gammachuu qabu waan gartee Iiraan godhaa jirtu kanarraa ifa ummata keenya qofaa miti. Ummannummaan addunyaan tuni harka dhibbarraa harki 90 waan Iiraan godhaa jirturraa akka malee gammachuu qabu. Akka malee. Saniifuu gartee oduulee deemaa jirtu hordofanii quba qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Biyya feeta keessallee yoo jiraatte rakkoon addunyaa takkaa'u oduuleen addunyaa tuni si miidhuu ni dandeessi. Karaa itti gartee sitti dhiyaattu hedduutu jira. Sannan namni gartee beekuu qaba. Saniifuu oduulee adda addaa hordofuun hedduu barbaachisaadha. Isiniin jaa